qubee afaan oromoon takka sii caqasaa haa irraa jalqabii haga zaaggeessutti dhaggeeffadhu hiikasaa aan aadaa mul'isa mallattoo sabummaa baan dirmadummaadha hundee walabummaa cunqursaa alagaa jalaa tattaafadhu dhugaa badaa jiru lakkii dacheen anaati dhaggeeffadhu ilillaan aadaadhaa toora isaan diramee faaruu gosa daddaan addunyaatti himamee galmee seenaa oromoo eenyunni qoratee hadoo garaa isaatii irraa dubbifatee ilaala adaraa dhugaa jajallatee jaamaa of fakkeessa uummati danuun kun ija isaa qabatee kallacha tokkummaa hundee walabummaa loqoda afaan keenyaa minyaa akka dammaa mootummaa gabroomsaa ofirraa fonqolchii naamusa barsiisi beekaadhaaf ogeessi oromoo lammii koo hidda marrumaanii warri akka paafaa miidhagina keetiin sitti firoomanii qaroomina fiddee uummatarra buustee raaree bobboora'ee calaltee akka kuustee sabboonaa oromoo maqaa bareedinaa takkaa holmaallaan nukilii irratti duuna uumama sagalee kan qooqaan bareedu baay'ee mutti hawwee gara keettarreedu walaloon ibsitee seenaa dubbifattaa xumurameen beeku lammii dhufaa darbaatu irraa dubbifataa yaa ilmaan oromoo gabbifadha afaan kee zaambal halagaadha beekadhu diina kee Oni dachaasi waloo fi barreessaa iddoo isaa margaa akkas jechuun dhugaa isaanii YouTube yoo melantii of jedhu subscribe share nu gochuun dhugaadhaaf faliyyaa haqalmaan oromoof sagalee korkaasee nyaara koo boo'icha dhala oromootu narraa harcaasee saa oomii guyyaa meeqaatu waan jari nu gooti cubbuu jaraa fixaa paarlaamaa dhaabbatee ittiin nu hakaa'uuf mana meeqalixaa chaaw ittiin jedha uummanni riphee kun gaaf tokko dammaqnaan jalattee ammaa fixaa barreessee kan qopheesse waloo fi barreessaa iddoo isaa margaa